يا TV إسلاما كاتلو المنما TV إسلاما كاراتو كيتشما توحيدا نوياما TV إسلاما Agartan kanatti hayyoonni keenyaa dhugumatti gaafa yeroo muddamaa dhuftee gabbaanii uummata isaanii gorsuuf rakkina jiru hubachiisuuf. Kumni kun jaarsan juu, ijoolleen juu, manguddoon juu, dhalan juu, dhiiran juu nama hunda qaba. Uummanni keenya akkuma beektanii jireenya hawaasummaa walitti dhiyaatee jiraataa, waliin buna dhugaa, waliin jimaa qamaa, afooshaa waliin qabaa. Tuqatee sanboodaan ilmi namaa kun fuula fi tuqachuun hin dhiisu. Fuula tuqattee funyaan moo afaan moo ija tuqattee amma dhukkuba san fidda barsite. Akkaataa itti eegan, akkaataa itti iftiisan, silaa'u dawaan qabu jedhanii iftiisuun raayi. Haga dhukkubi kuni dandamatutti yookiin immoo badutti wanta kaarraa oqusachuun baay'ee barbaachisaadha. Nama tokko dibee kun jira tarkaanfii miilaa kan habbaa sadii fute takka lama sadii yoo jette fiitii jahan san goote. Kana malees immoo imala adda addaa fakkeenyaaf fira dubbisuu baadiyyaan deema magaalaan deema bakkatti deema jechuun jira. Kun yeroodhaaf qusatamee gaariidha. Maaliif iddoo magaalaa tokkorraa fuudhanii galuunis jira, maatii ofii faaluun jira yookiin immoo qabsiisuun ni jiraata. Akkasuma hawaasa naannoo ollaa keessan hundumaatti daddabarsuu waanta jiraatuuf. Biyya isa qabe hoo mallattoon isaa maal fakkaata? Gurra banadhaa qalbii as deebisaa. Gaafii isaanii dhiyaattus ni dhaggeeffatuuf teessanii ammoo waan isaan deebisan gurra keessan banattanii dhaggeeffachuun isinirraayi. يا TV إسلاما كاتلو المنما TV إسلاما كاراتو كيتشما توحيدا نوياما TV إسلاما